Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo. Lafa jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu jechaa qophii tokko qabannee isiniif dhufneerraa hamma dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Qophiin keenya har'aas mootummaan adeemsa finxaaleyyii xiyyeeffannoon hordofuu qabaa jetti. Yaadamni ida'amuu daandii paartii badhaadhinaa finxaalessummaaf haala tolu kan heeyyamu miti. Haa ta'u malee finxaalessummaan boqonnaa nuti falmaa fi wal'aansoo wareegamaa guddaa gaafateen booda rakkoowwan sirnaa fi caaseffamaa furuu fi walqixxummaa fi bilisummaa lammiilee mirkaneessaa jirru kanatti osoo hin hafiin daran nu qoraa jira. Finxaalessummaan rakkoo seenessa kaleessaarraa dhalatee sigigaatee har'a ga'ee fi nu qoraa jirudha. Ilaalchaa fi amantaa nama dhuunfaa fi gareerraa kan maddudha. Finxaalessummaan ejjennoo gamaa gamanaa ilaalcha kan koo qofa ana qofaaf jedhurraa dhalatedha. Finxaalessummaan dhibee hawaasummaa kaleessa ture har'as jiruu fi akka uummataatti qabsaa'uudhaan bakka tokkotti dhaabuu kan qabnudha. Finxaalessummaan bifa adda addaatiin ibsamuu danda'a. Finxaalessummaan sabaan amantaa fi sadarkaa amantaa siyaasaatiin adda bahee ilaalamuu danda'a. Ilaalchi ana qofa kan koo qofa ana qofaaf jedhu kun qaama tapha qeenxummaa dirree siyaasaa moofaati. Ilaalchi kun jeequmsa siyaasaa biyyaa fi uummata keenya kiyyoo rakkoo nageenyaatti galchudha. Amantaa koo qofa, amantaa koo qofaaf, amantaa koo qofaan, saba koo qofa, saba koo qofaaf, saba koo qofaan fi kan kana fakkaatan jechuun jeequmsa walitti bu'insaa fi waldhabdee addaan hin cinne uumuuf boba'aa ta'ee kan tajaajiludha. Finxaalessummaan olaantummaa yaada mo'ataatiif iddoo hin kennu. Morkaa fi waltumsi madaala isaa eeggate akka jiraatu hin fedhu. Garaagarummaa dhiphisuu mannaa caalmaatti babal'isuuf dhama. Walxiqqeessuu, maqaa wal balleessuu, waltuffii, ilaalcha ofii arboomsuu fi kan nama biraa xiqqeessuun amala hojii finxaalessummaati. Akka waliigalaatti finxaalessummaan bu'aa gaaga'ama siyaasaa biyya keenyaa mandara hunda manneen amantaa fi saboota hunda keessaa waraabamudha. Kanuma wal qabatee biyyattii kana dirree jeequmsaatti oofuuf hojiiwwan badii qindeessuun olii fi gadi arreedaa jiru. Duulli qindaa'an keessoo fi alaa mootummaa fi uummata walirratti kakaasuuf humnoota keessoo mandhee diinaa ta'anii tajaajilaniin qophaa'ee biyyattii gara diigumsaatti oofuuf kan kaayyeeffamedha. Karoorri qindaa'an mootummaan tarkaanfii jalqabe akka galmaan hin geenye gufachiisuu keessaa fi alaa qophaa'ee akka tooftaa tarsiimootti itti fayyadamuuf bahe mootummaan hordoffii cimaa gochuun humnoota kana seeraan adabuu qaba. Maqaa jenosaayid jedhamu kallattii daangaa naannolee biyyattii 5 irratti xiyyeeffachuun okkara hin dhaamne qopheessanii imalaa jiru. Naannoleen rakkoo kanaaf diinni uummataa fi mootummaa walitti dammaqsuuf karoorse tokkoffaa naannoo Oromiyaa, lammaffaan naannoo Amaaraa, sadaffaan naannoo Beenishaangul Gumuz, arfaffaa Gambeellaa, shanaffaa naannoo Somaaleeti. Addatti naannoon Oromiyaa fi naannoon Amaaraa uummata lameen walitti buusuuf hojii jalqabaa godhatanii torbee darbe irraa gareen shororkeessaa faannoo sochii jalqabaa godhaa ture jira. Sochii isa jalqabaatiin karoora lixa Oromiyaa haleeluuf karoorfatus humnoonni nageenyaa hedduun garas waan jiraniif iddoo biraa 2 haleeluuf qopheeffate. Iddooleen haleellaaf qopheeffate keessaa godina addaa saba Oromoo Walloo isa duraati. Kan itti aanu Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee gandoota kanaan dura to'atan dabalatee haleellaa jumlaa raawwachuuf kan socho'aa jirudha. Biyyattii keessatti tasgabbiin nageenya lammiilee akka hin eeggamneef gochuuf saboota filanii hawaasa siivilii fixuudhaan ergasii maqaa jenosaayid jedhu kanaan mootummaa Itoophiyaa dhiibbaa jabaa siyaasaa fi hawaasummaatiif saaxilanii humna mootummaa guutumatti fudhatama isaa xiqqeessuudha. Karaa biraan immoo sochii Oromoo fi Dr. Abiy Ahmed walitti diinomsu addaan baasuu irratti karoorfamee hojjetamaa jira. Sochiin addaan baasuu kun karaalee armaan gadiitiin mirkaneeffachuu yaalaa jiru. Isaanis daangaa Oromiyaa kallattiilee adda addaatiin weeraruu keessattuu naannoo Amaaraa fi Oromiyaa akkasumas Oromiyaa fi Somaalee ajjechaa namoota dhuunfaa hanga hawaasa siiviliitti raawwachuun herreega mootummaatiin buusuu, duula maqaxureessii miidiyaa Dr. Abiy fi mootummaa isaan durfamu irratti oofu hawaasaa fi mootummaa walitti dhiyaatan addaan fageessuuf garee keessoo mootummaa osoo hin hafiin diinotaaf tumsa ta'anii qindaa'anii hojjechaa jiran kana mootummaan sochii kana hunda hubatee akka fashaleessu abdii guddaa irraa qabna. Finxaalayyiin ni kufti, Itoophiyaan itti fufti. Waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa hamma qophii biroon walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa dhaamsa keenya.